dhaabbadhu muciyyoo jaltuu kana wajjin mucaa kanarraa dhaabbadhu siin jenni dadhabamtee jirtaa miti. Ani jaltuu nan dhaabaa mana dhaggeeffadha waan asinitti immoo gadi bu'u. Ati ilma dhiiratii miti ati gadi buutee keessaan dubbiin furtu waan asirratti wal nyaattan akka warra hawwannoo. Akka ilmaan haraamuu. Tokko mataa keeti. Akka muuziqaa kanootii tolu jaalladhu. Tokko mataa keeti. Wajjin bee WhatsApp irraa Garee uummadha seeraan gaafadha. Hai guddatarraa maal barbaaddu? Dhiisa akka sodaasin fakkaataa bar. Hai ofiin boontu ati rakkoo guddaa qabda wallahi. Keessaan dubbattu yetu. Keessa sitti Zaakir ila dhaggeeffadhu qaba. Yeroo hundumaa mootii qabadhu mee tokko jedhee konkolaataa. Yeroo hundumaa intalli jaddu kun ani raagaa qaba ani akkasii mee raagaa ishiin qabdu nuti wajjin jirra dhugaa waaqa ani ishiin raagaa tokkitti finna raagaa qabatama an dhugaa anja sadii kodamoota kooyyuu birrii nan kenna birriinis taanaan mee ishumti raagaa tokkitti nu waafidu yeroo hundumaa raagaa qabat raagaa kee fudhadhutti qileetti badi atu situ dubbii qaba situ ilmoo namaa wal baxabaxaa wal nyaachisa dhugaarra shaffanaa jira namni irratti hin beekne intala jalduu kanarra. Hai. Yeroo hundumaa ragaa qaba mee ragaa kennuu fidi Oromoo si dhaabbata. Erga ragaa fide erga waa'ee ragaa kan haasa'u jammartee ji'a tokko mina guutee jira. Ragaa ishiin baastu nagar kan WhatsApp irraa dhaftee shaqaalota waliin haasofte faa iskiriinshatti godhaa fiddi kana ragaan ishiin qabdu jechuudha. Uummanni keenya immoo ishiin ragaa nuu fiddi jedhee waliin lafa intalli inkinii guddaa qabdi ishiidha kan dura qileetti gatamuu qabu. Ekkoo intala kana dhugaa mucayyoo kana kan shaffanaa jiru intala jalduu kanadha. Yoo wajji an dhugaan talaka mucayyoo kana guddata har'as bu'a walis na baarina dura eenyutu nu keessa galee eenyu fana haasa'aa jirra jedhaati sammuu keessan obborammara ijoolleen jala kaachaa jirtan asiima an dubbadheen beekus waa'ee kanarraas dubbachuun qaba maaliif isinuu wal keessa taatanii nama nyaachaa jirtu waan ta'eef dubbachuun barbaadu guddataan ni beeka guddataan dogoggora qabaate hin gorfanna nama gorsa keenya fudhatudha guddataan obboleessa keenyadha sin dura of gossa mee eenyu jalan deema namni kun maayinni ajandaan isaa maayinni ajandaa barbaadaa mooyye dhuguma mucayyoo kana qulqama qabaadheeti of murammari zimjattee 40 isaati mucayyoo kana ajandaan godhatiina mucayyoo duute ajandaan godhatiin deemiti sagalee waaqayyoo dubbifadhu deemiti biyya keetii karadhu reeffa birri guuru habitti ta'e reeffa boolla jala jiru. Maani ummanni dura fullaali of murammari mana kee qulleessi gaafa mana kee qulleessi tokkotti raagaa qabaatte miidiyaarra mana dhute odeessi yeroo hundumaa guddataan akkas godhe mucayyoon akkasitti duute suura gadi garagalchu mee wajjaa lama immoo ji'a sadi guutte mee wanta ati fidde natti agarsiisi mee birrii funaanaa jirta nama qaxarreerra maalii qaxarreerra jette mee waan namaati fidi koottuti ana faana dubbadhu. Zimjattee jaddaan godhate mucayyoo kana hojii yoo dhabde sagalee waaqayyoo dubbifadhu. Yoo hojii dhabe naqumme. Birri yootti kana nyaata biraa sokkaa namni argatee gisee yeroo waddade kanaani. Osoo caaltuu nagare bal yeroo hundumaa ganama galgala mana banatanii akkana ta'e raagaa qabatamaa tokkitti isaan fidan nagara. Ji'a sadii immoo furguute. Maqaa kan jijjiiradha jala seenee yoo sammuun sin baratamne nutti ma walitti sin fuunee takkimii sin geessina namarraa gadi bu'a of laala of marammaraa dura sin keessa maaltu jira. Badaa si barbaade soda ko gadi galabbate dhukkeen irraa kaasa naajaa koo miti dhukkeen sirraa kaasa habbaa barbaade taana yoo barbaade karaa akkuma ishiitti nama laaltii magartanii akkuma ishiitti nama tilmaamte. Suuraa galabbatuun mo'aadha moo aanuu hin galabbatu. Suuraa maal faayidaa qabu. Galabbata itti muddaa. Saala anastaara suuraa walitti hidhaati itti muddaa. Anasinin jedhe. Dhugaa rabbiidhaan ana utuu ta'in zaakii kunillee ijoollee yeroo meeqa kadhatee dhaqan. In kadhate lakkii irraa bu'aa dhiisaa soba dhiisaa ragaa fidaati waan midhaan kun itti miidhoo jiraatetti gaafatamne jedhee ofitti bakka bu'uun akka mataa isaatti bakka bu'uun fudhatee nama mammeeqa irraa haasaa ture. Ana kanaati fidaa jedhaniiti namoonni baay'een dhufanii na gaafatanii isaa booda narraa eega gaafatanii qulqulleeffatanii booda koottaa ragaa qabadhaati koottaa jedhanii maa dhiira ta'anii dhufanii waama tokko qabatanii fidanii. Asitti ragaa qabnatti achi ragaa qabnatti ani nama lubbuudhaan jiruun qaba ragaa dhiirootaa kana ni mattu biyya koo keessa jira. Yakka eega nama hojjechuun nama gargaaru yakka eega ta'e cubbuu eega ta'e nani namatanii anoo nam tokko maali rakkoo maal qaba.
namni hatee yuuni dhamaani waan gaarii hojjetee waan qabu maa rakkoo qabu. Hafuutu mana raqee bulchitee mana xayyuutti waan ta'e seenaa hojii dhaban bar guddata hojii dhaban baroota hojii qabaatan akkasa jandaa naman godhate torban sadii afur guute miira akkuma isaan tokkittii fite waan isaan godhan nutti agarsiisa sinitti dhiifne miti warri kaan birrii kennaa jira. Niitii makanarraa bu'aan jedhan ishii jalduu fi amma ishii tolii gara biyya ajandaatti kennaa biyya. Ishii dhaba. Sara. Wayye oko. Eda galgala mana beetii salaaleetti taphachaa turre waan jiru abdiisaa tokko jira abdiisaa eenyu jedha innis biyya arabaa kana jira guddaa ta'anii hubannoo malettiin sitti bu'ee ture baay'een si komadhee dhiifa manaa godhii aanallee waliin buune ture irratti dhiifa manaa godhaa jeeti guddataa hojii dhiifama gaafate ati mataa kee miti ani nama dhufeen arrabsuu hunda isaanii dhiifama godheef hin jira jechaanii jedheeni ture illee jechaadha har'a jalduu maalichaa turte abdii kanaanii akkamitti zakkiin dhiifama si gaafachiisee guddataa jetteen maal jechuudha akkana jechuudha guddataa baay'ee tirorsanii jiran ani ilma namaan uuma nama akkana argeen beekon dhiisaa kana achikkoo kottaa na gaafadhaa seeraan mucaan bar arrabsuu waan hin jaalanne waan hin beekneef amantaan isaattis baay'ee dirqisiisa mucaa kana dubbachuu hin danda'u bakka inni ni ulfaata nama akkana yeroo is kadhatan keessaan yeroo isaan mana banatanii suuraa gaddeebisan keessaan bilbileetti ofiin boontuu fa'a dhiisirraa waan kana akka waan suuraatti fakkaata si galee kun hin barbaachisu wal kabajuu wayyaadha abbaan dogoggora qaboo jiraate keessa wal dubbisuu yoo hin taane ammoo maal godhu seeratti dhiyeessanii ragaa qaban san seeraaf dhiyeessuudha garatti deemu malee tiktook irraa wanni jechuun hin barbaachisu wanni hundi bakka qaba iddoo qaba safuudha baay'ee guddataa akka barbaanne goona maqaa isaa kuni eenyutu abbaa fedhe taanaan guddataadha dhaabbachuu danda'u guddataadha dhugaan isin hin jedhe irraa dhaabbadha guddataadha kanumaan isinitti himuu barbaade arrabsuun hin barbaachisu faranne na ani diiteeliin beeklaa waan kanarraa haalatti isaan waliin ijaaranii haala waliin deeman afaan ifiifuu afaan wal walaachisan takka walitti garagalan takka maal jedhan guddataa gaaffiirraa qabna carraa argatan hundatti guddatumarra maal ta'an an amma bar waan fedhan hojjetan bar guddataan kun biyya keessa jira bar biyya arabaan jiru namuu biyyatti godhu waliin galle abbaan fedhabta fedhaa jiraaf namuu koo maatii qabaa bar dhugaa hojjettan guddataa akka nama tokkotti rakkinni ni qabnaa fi maa ammaan foolosarraa kaafadhee dhimma mucayyoo kanaa haqa baasuu irratti dhufuu kan ta'u ta'e ani cinaan dhaabbadhaa akka miidiyaatti waan infoorsi godhu waan kontirbiut godhu jedheen itti himaa ture hin jiru guddataan maal nu godhe afaan jettee odeessan ragaan as ba'a torbaan ummata walitti qabanii ummata burjaajeessanii ummata kana dhaggeeffatutu ajaa'ibnatti gaafa mana hawwaniif galee inni dubbatu san hin galiin hin jeen guddataa hin galiin hin seenin sin barbaachisu deebisaa kan abbaa gabbeessu dubbate dhukkeerraa kaaftaan jeen deebisaa mana kee banatteeti ibsa laattaan jeen akka abbaa fedhe mana banatee ibsa laatsuutti kun sodaa fakkaata uummata kanatti jechuudha jalqaba akkamitti dhufe akkamitti nama si dhaga'uu fi bakka si dhagaatti bakka namni sammuu namaa yaadutti itti himtu irra wal mari'annee keessaan dubbanna waan kana yookaan ammoo ol baaniis asirratti dubbanna yeroo akkanaa koottaa nama dubbuu godhu kahaa iskaafaa hin dubbanne jennee waan lafa keenya badaniiti ajandaa jijjiiranii guddata mataa dhukkubsuu hin ta'u kun hin ta'u waanuma argatanii hunda ofiin buuntuun namni natti dubbatu hin jiru jettee bar namni arraba qaba akkuma namni nama arraba qaba namni maatii qaba namni hundi jecha kanaaf guddata irraa dhaabbadha ammallee isinitti himaa jira guddata irraa dhaabbadha keessa wal dubbisaa jira dhiisaa isiniin sagalee daddeebisa dubbii an qabu intala jalduu kanadha intala sallamtee kana jechuudha mee wal gorsaame mucayyoon duute miti mee sinumtoo gorsa ano borumaalan ta'a mucayyoon kun ana fakkinya taate moo intala iti umuran mari gorsi ajandaa kee mata gad dhaabbadhu te ajandaa dhiisaati intala jalduu kan
sayyuu maqaa jallu barreeffattee jechuudha. Okay? Namicha faana kontaatatti qabdu dhibbatti nan beekan. Dhibbatti sirraa lakkisa dhugaa. Kontaatni isaan faana qabu warra kana faana jechuudha. Haa. Yeroo hundumaa jendaa kooti yeroo hundumaa raaganaan qaba itti mee raagumti isheen fidduu raaguma nutti haa fiddu. Raagaan qaba jetti. Kana ta'e intala wasiilaa koote intala eessuma koo. Yoo wajjin footoo kaate abbaan barbaade dhiisiti abashaa dhiisiti yoo dhiqatti wal arge yoo mana jaallatti wal arge warra zeegaa biraa faana yoo waliin hin ka'u abbaan barbaade jechuudha. Sababa ijoolleen baddanii hojjette abbaa barbaade faana footoo qabanii rakkoon qabu yoo wajjin footoo kaate mee ajandaa qabdu mee waan mucayyoon kusitti himmatti yeroo hundumaa raaganaan qabate guddatan akkana godhe jedhe jawween akkana jedhe jawween mataa gara dhaabbata amma isaan geessu amma lokaata xiqqaasaa bakka lakkisiisiin dhaabbatan ijoolleen keenya tokko immoo akkuma obboleessi keenya amantiin keenya na dhoowwa bakka girgirii dhaabbachuu deemaate wal barsiisa mucayyoo kana fakkii nuu taate moo fakkii nuuf hin taane jedhaati mee of barsiisa mee amantii keessanitti dhaabbadha jabeessa amantii keessan qabadha jim jettee yandaarraa boruun godhatiniiti nama dubbadhasi. Ila Saara maaltu yeroo beektaan waan kana beekuuf mucaan kuni bilbilli biyya keessaa fi biyya alaa baay'eetti bilbilama. Keessaa kan biyya keessaa nama Finfinnee jiru jechuudha. Bilbila kana ani hiriyaan qabatte teeleerraa. Saa inni bilbilu eessarraa akka bilbilu bakka adda addaarraa bilbilaniif. Waan kana nin baasa. Ani nama san amma fakkeenyaaf waraqaa eenyummaadhaa dogoggorsanii lakkoofsa manaafaa achirratti teeleeraa baafachuu danda'an. Garuu lookeeshina bakka irra jiran hamma siimii san keessaa baasanii cabsanii yoo darban malee hin baan si galee teelee jala wanni hundi riikardi qaqqabamee ta'a. Hamma kan namarratti hojjechuun maaltu fide? Ani kana maaliif inni gaafa dhabeetta naa ergiin jaan ani waan sodaa tokko jira maaliif qarshiin waa hunda daleetti as biyyatti kanatti ragaa kana qabatteeti nama kana funaanta taatola nuti godhadhu maaliif hamma kana nama dhiphisuun ilma namaarraa maa barbaachisa? Ani bar hatta itti kuteen bar mucaa kana dhiisaa sammuu isaatiif gaarii miti. Yoo ragaa qabaattan koottaati ragaa kana amma fakkeenyaaf guyyaa mana hawwanitti sani guddataa gaafadhu ati gaafadhu kana keessa galuun hin barbaachisu. Ila ani qarshii 200 hamma naannaa galeelaan kan inni sobu isin baradha akka Mubaarak sanitti darasanii garsiisu isaa booda jawwisaa wajjin wal bilbilee jira. Teeleen jawwisaa miti abbaan fedhe har'a bilbilamaa jiru amma nu baasaa jira. Maaliif hin baafne? Kontaakta san haa nu garsiisan teelee raafatanii darasanii san haa garsiisan. Sani booddee nuti guddataa jala teenya hin dhageenya yoo dogoggora qabaate uummata kana dhiifama gaafateeti seerri waan gaafatu hin gaafata. Kun bakka hin jirretti ani lakkii kanaan godhe jee inni maal akka dubbatu barbaadame. Uummata walitti qabanii ragaan qabaa kunis osoo ragaa irraa fuudhee hin qulqulleeffatin guddataan kana godhe jaanii arrabsu. Arrabsu dhaabaniiti miti baramma. Bakka harkatan mana fi cufataniiti mana namaa biraa deemanii guddatu maqaa balleessan. Kuni ajandaan maa akka ka'u nuti bareechinee beekna. Warri hin beekne guddatarraa gad dhaabbadhaa jennee yeroo itti himnus sodaatti fakkaata. Kun dhugaan isin hin jaan dhaabbachuu qaba. Mucaan kun Finfinnee jira. Ani magaalaa Dirree Dhawaatiin jira. Waan tokko hin ta'u. Maqaan kun dhaabbachuu danda'uu qaba. Namuu biyya alaa kun haduu eessa dhufeetuma biyya kanatti awwaalamaa miti. Walumaan as jirra. Waan tokko inni gootan hin jirtu. Seeraa fi seera. Namni hundi gaaddisa seeraa jala kan jiru. Akkasitti hubadhaa guddatarraa gad dhaabbadhaa. Ana mallee isinitti irraa gad dhaabbadhaa. Kuni sooshaal miidiyaadha kan waliin nu fide. Mucayyoo akkasii rabbi haa baasu. Maqaa isillee hin nyaatinaa. Ajandaan barbaaddatinaa. Guddatarraa maal barbaaddu? Eenyuun wanni barbaadan hin jiru bar. Dhayxanii ragaa qabatan mana poolis xaabiyaa bakka seerri gaafsan geessu. Malee as dhufanii guddatarraa wanni barbaadan wanni akkamii baafte reef akkamii baafte maal goote kana abbicha itti kanni imbaasii waan jiru hunda dhayxanii gaafattanii ragaa qabaattanii seera dhiyeessu. Gaafa san booda bakka ibsi barbaachisutti uummanni kun yoo rakkoo miidiyaa jiraatte jechuudha. Teknooloojii yoo hin jiraanne yoo namni tiktookiin fayyadamne gabbaatanii nu ibsitan. Ammoo guddatarraa gad dhaabbadhaa. Amantii qabdanii isin kadhadhaan. Guddatarraa gad dhaabbadhaa. Abbaa fedhe taanaan. Kanumaan jaa yaada